Maqaan keessan eenyu eessarraa dhuftanii gocha waaqayyo lafa kanatti isiniif godhee dhugaa? Maqaan koo Daraartuun jedhama. Hamboorraa dhufe. Gocha waaqayyo lafa kanatti naa godhe. Daa'ima kana garaatti baadheetu hin jiru. Baay'ee na dhukkubee ture. Dhukkubicha irraa lafa kanatti naa kadhatame nan fayyee isa waaqayyoon galateeffadha jechuudha. Daa'ima kana garaatti baadheetu hin jiru. Aga ji'a nagaan ture. Guyyaa tokko iyyuu na dhukkubee hin beeku. Gaafa ji'a torbatti darbu kaleen koo baay'ee na dhukkube. Na waraana na dhukkubaa bakka akkan ta'u baay'ee na dhukkube. Sana booddee mana yaalaan dhaqee hordoffii immoo duraanis hordofamaa jira waan ta'eef bakkuma hordoffiitti hordofamu riferaalaa immoo hospitaala achi dhaqe. Altiraasaawundii kaafamee gaafa laalamu kaleen kee baay'ee miidhamee jira. Kaleetu si dhukkubaa naan jedhani. Sa'aatii kanatti maal gochuun qabareennaa sa'aatii kanatti qoricha baay'ee fudhachuu hin dandeessu. Daa'imni kee garaatti miidhamuu dandeessi waan ta'eef wanta tokko waan daa'imni kee akka miidhamne godhuun fudhattaa naan jedhan. Sana booddee gulukoosiidhaanis ta'ee qaama keessaan karaa marfeedhumaanis ta'ee foon keessaan jechuudha fudhachuun jalqabe. Gaafa qoricha kana fudhachuu jalqabu ittuu natti dabalaa deema malee wanti na irratti tokko iyyuu hin jiru. Inumaan hordofaa deema dhukkubni koo immoo natti dabalaa deema. Kalee xiqqoosa nama dhukkubu ta'uu hin taane egaa namoonni kaleen sin dhukkubu yeroo ulfaa dhukkubbiin kalee akka namatti dabalamu beekamaadha. Inni kan kootii immoo isarraa adda baay'ee. Kalee koo karaa lachuu na waraana bitaattis mirgattis danda'ee hin ciisu. Dugdaan immoo ciisu yaadayyuu hin eeyyamamu. Garaadhaan ciisuun hin eeyyamamu. Kanaaf egaa namni moonni garaatti baattanis ta'ee akkasitti iyyuu tilmaamuun hin ulfaatu isa kana. Taa'aman bulaa jechuudha. Halkan guutuu taa'an bulaa guyyaa taa'an oolaa isumaan immoo taa'ee boqonnaa hin qabu. Na waraana kallattii hundumattuu bitaattis mirgattis karaa hundumayyuu na dhukkuba. Akkasumatti itti fufee jiru. Sana booddee isaanis qoricha naa kennu tariin nasii kun ta'uu didee namaa jijjiirama dhabnaan dhuunfaan deeme. Gaafa dhuunfaa deemee ilaalamus isaan immoo ittumayyuu kaleen kenne tokko garmalee miidhamee madaa'eera. Sadarkaa fincaan dabarsuu dadhabuutti jira. Kanaaf amma dandeenye qoricha sii kenninaa atis bakka jabaadhuu dandeeyyitumatti deemii naan jedhan. Achis qoricha fudhachuu nan jalqabee gulukoosiis fudhachuu nan jalqabee homaa lachuusaayyuu garaagarummaa dhabe. Achittis asittis ilmaan hordofaa jechuudha. Natti dabalaa deema malee naa salphachaa waan tokkoyyuu hin deemu. Achi isa itoodhuma isayyuu na dhukkubaa jiru isayyuu fayyiin immoo ammas kan biraa na qorrisiisa sin jedheema. Ituma uffadhee jiru na qorrisiisa gaafa na qorrisiisu immoo qorra sasalphaa ta'uu hin taane akkasittiin na urgufa. Yoo namni na bira jiraate gadi na qabe malee danda'ee sireera hin ciisu. Innis immoo itti dabalame. Achiisas mana yaalaa dhaqee gaafa laalamu gaafa achi ga'u na dhiisa gaafa manatti galu yeroo baay'ee immoo gara caalu halkan na dhukkuba. Maaliidhaan kunoo innaan nagaadha garuu irrina dhiigaa ta'uu danda'a. Dhiigni kee garmalee gadi bu'ee midhaan nyaachaa jirtu naan jedhani. Amma ta'e immoo inuma nyaadhaa. Homaa gochuu hin dandeenye amma danda'ame inuma nyaadha. Isaanis amma danda'ame si yaalla homaa gochuu hin dandeenye naan jedhan. Lachuu isaayyuu waluma duukaa na dhukkuba. Inni asiif asiin na waraanus inuma na dhukkubaa dugdi koos isa kan kaleef jechayyuu na dhukkubaa. Inni na wallachiisu kunis immoo garmalee na urgufa. Yeroo na urgufu immoo guutummaa qaama koo ilkaan koos wal na reeba. Miila koo amma rifeensa mataa kootti na dhukkuba. Baay'ee na dhukkuba. Isa kana immoo homaa gochuu hin dandeenyu nyaata dhana dhiigaa deebisuu danda'u kana fayyadame malee wanta biraa maas deeggaruu hin dandeenyu. Sa'aatii kanatti qorichi biraa ulfa faana fudhattu waan hin jirreef naan jedhan. Lachuusuu saayyuu waluma duukaa amma danda'ame qoricha isa riferaalaa amboos inuma fudhadhaa dhuunfaas inuma fudhadhaa homaa jijjiirama hin qabu. Mana kadhannaa samma ta'e tokkonumaan dhaqaa nan kadhadhaa. Yeroo waldaa dhaqee nan fayyaa. Yeroo manatti galu immoo na dhukkubaa. Yeroo mana yaalaa dhaqee immoo amma qorichi na ajajame dhumutti xinnoo natti fooyya'a. Gaafa qorichichaa rafete immoo boru natti deebi'a. Guyyaa guyyaan immoo yeroo hundumaa qoricha fudhachuun hin danda'amu. Akka kanatti utuunni rakkadhu gaafa booda waldaa kanan dhufe. Gaafa waldaa kana dhufu ji'a 3 guutuudhaaf utuu sireerraan garagaliin yooni ciisu gaafraashirra akkanitti ciisu yaadayyuu qabu
yeroo kaan jilbeenfadhee yeroo kaan immoo bakka akkasumatti dugda kootiin soofaa irratti akkasitti hirkadhee tiraasii asiinis godhadhee taa'a. Achi immoo isayyuu wanta tokkoyyuu fudhadhu kalee jecha immoo bishaanicha baay'ee dhuginaan jedhaniiru ganama dirqamuma ganama kaasee amma galgalaatti bishaanuma dhugaa oola. Yeroo bari dhugaa ta'e barii irra caala dhugama waan jedhameef burcuqqoo 5 burcuqqoo jedhan dhuga. Garaa duwwaatti jechuudha. Nyaanni immoo amma akka namaa fudhatamu siniyyuu beektuu sabiraanii immoo anaan na dhukkuba. Yeroo hunda bishaanuma dhuga. Isa guyyaatti leetira muraasa jedhamu ta'uu hin taane leetira 5 isaa oliyyuu numa dhuga. Garuu wanti na fayyade tokko iyyuu hin jiru. Utuun akkuma kanatti rakkadhu danda'eega nyaata yoo namni naa fidee asitti naa kenneen ala gadi jedhee fudhadhu. Garuu garaa kootu baay'ee guddatee ta'uu hin taane socho'uu hin danda'u. Asiis hundumti qaama koo na dhukkuba waan ta'eef yoo namni na bira jiraatee waan nyaadhu na hojjetee na kaa'uu ta'uu hin taane naa kennuun dirqama. Yoo naa kennanii fudhadha. Isarraan immoo bakka bifti koo guutummaan jijjiirameera. Nama duraanii fakkaadhu namni yeroo natti dhufe immoo maanni maqaa Yesuusin ifuma moo shimiti naan jedha. Yeroo sana immoo kan dura dhukkubni na yaaddessu caalaattuu dhukkubni koo natti dabala. Maal taatee maanni namni hundumtuu akkasuma naan jedha. Tuumaan akkasittiin rakkachaa jiruun gara waldaa kanaa dhufe gaafa dhufu namoota asirtan keessaa namni na arguu danda'u jira. Danda'ee deemuu namni na beeku karaatti natti dhufe na bira darbaa amma namni ishii daraartuu dheedheetti mutti nan beeku iddoo kana dhufee asitti na kadhatamee maaltu si dhukkubannaan kalee na dhukkuban jedheen achi gaafa nas dhaabadhee na kadhatamu kan kee dhukkuba miti kaleen kee nagaadha xibaartuudha gaafa isaan naan jedhan bakka dhugaadha moo dhugaa miti waan jedhamu keessan galee sana booddee na kadhatamee yeruma sana asirratti sosocho'ee nan deemee ba'ee deemee nan galee gaafan galee jedhus na dhiise bakka nagaa kootii nan nyaadhee nan dhugee nan ka'ee nan deemee nan rafee homtuu tokko iyyuu hin jiru halkan sanas nan rafee garuu gaafa naa kadhatamu amma guyyaa dhumaatti wanti kun si hordofa sitti deddeebi'ee si morma garuu kammoo fedha waaqayyootu ta'a waaqayyootu mo'aasumatu mo'aa daa'ima nagaa deessaa balaan tokko iyyuu sirran ga'u dhuftee immoo daa'ima kee asumatti eebbisiista asumatti waaqayyoon galateeffattaa naan jedhame akkuma jedhame daa'ima nagaa balaan tokko iyyuu tuunarra hin ga'iin gaafa hunda'ullee nama baay'eetti gaaffii ta'ee ture. Indeessi gaafa jedhamu maatiin mataan isaayyuu bakka ganama ciniinsuun dhaqabee nan dhaqee sa'aatii 8tti nan da'ee balaan tokko narra hin geenye qoricha tokko hin fudhanne gaafa maatiitti bilbilee indeesseedhaan akkamitti jedhan sababni isaa operaasyoon indeesseedhaan na eegan malee karaa nagaa deesseedhaan namni na eegi tokko iyyuu hin jiru. Waaqayyo isaas na oolche gaafa dhalattu daa'imni koo nagaa amma guyyaa irratti balaan tokkorra ga'ee hin beeku nagaa ishiitti anis kalee koo guyyaa gaafa sitti naa kadhatame kaasee akkuma naan jedha waaqayyo na moosisee mo'ichi kan koo ta'ee gaafa nda'e kaasee garuu balaan tokko iyyuu narra hin geenye kalee koos guyyuma sanaa kaasee narraa dhaabbate daa'imni koos nagaadha anis nagaadha dhibeen tokko iyyuu narra hin jiru kanaaf sabni waaqayyo miila keessan nagaasaniif kenne ol jedhaati miila keessaniin dhaabbadhaa waaqayyoon na galateeffadhaa. Erga gaafa asitti namni waaqayyo isiniif kadhatanii kaleen keessan dugdi keessan inni gajjettanii ol jechuu dadhabdan inni ciisuu dadhabdan illee nagaadha nagaa keessanii hiikamtanii nagaadha wanti tokko iyyuu hin jiru erga gaafa sanaa nagaadha ergeesi akkuma isaan amma gaafa dhumaatti xiqqoo wanti si mudatu jira garuu hin kadhanna wajjiniin naan jedhanii sa'aatii kamaa ta'u sa'aatii si dhukkubetti bilbilaan illee yoo ta'e bilbilii seexanni haxxeedha waan ta'eef yeroo ta'e eeggatee si qoruu danda'a naan jedhanii wanti na mudate hin jiru ergasii kan na dhukkube isaanis waaqayyo isaan haa eebbisuu naa kadhachaa turanii wanti na mudate hin jiru fayyeera jedhee gaafa nasi naa kadhatamee bilbilu namoonni baay'een illee kan ati fayyite waan laatitti fayyite hin nutti nu geessi kun immoo dinqiidha kan ati fayyite naan jechaa turanii amma irraatti iyyuu na laalanii waaqayyoon si fayyisa dinqiidha naan jedhanii kanaaf waan inni nu faana jiru inni nu eegu inni nu gargaaru dhuguma fayyisaadha dhuguma dinqiidha dhuguma gargaaraadha dhuguma amanamaadha
sabni waaqayyo ammallee galanni isaanii narraa qumurra deebi'aa nu galateera. Sabili sana baatu saada filmoo nagaatti ammallee harka keenya walitti buusne galata guddaa illee guddaa Yesuusu. Dura yeroo isin dhukkubu gadi jettanii ol jechuu illee dandeessanii amma nagaa keessanidha. Gad jedhaa ol jedhaa nutti agarsiisa sabni waaqayyo ilaalee waaqayyo isiniif galateeffatu. Sabni kana arginu immoo harka keenya walitti fudhannee galata guddaa illee guddaa Yesuusu. Nooraa eebbifama. Maqaan keessanii inni sirraa dhuftanii gochaa waaqayyo lafa kanatti isiniif gadee dhugaaba. Asuma jiraadhaan inni caalaa jedhama. Garuu obboleettiin koo maatii qaallichaa keessa jirra. Maatii 9 taanee dhalanne 9 keessaa garuu anatu waaqayyoon argate. Maatiin koo haati koo qaallichaa waaqessitii. Isaan keessaa ana bichaatu Kiristoosin argate. Isheen immoo obboleettiin koo hangafa dhukkubsattee yeroo darbee dhukkubsattee dhukkuba sanirraayis kadhan armaa fayyade garuu beete kiristaanii deemti. Amma immoo torban darbe keessa dhukkubsattee turte jimaata sagantaa kadhataa irratti asitti argame bakka ishii bu'ee waaqayyoon kadhachiisee fi luka ishii cabde misaadhaa galtee sa'aatii 6tti guyyaa luka ishii cabsitee xanichi kaleessa nu hordofaa ture sun. Dheengaddaa ganama jimaata yeroo dhan asin dhufini dawwalee gaafannaan danda'een ka'u lunni kiyya sina dhiita'ee jira ogeessis immoo cabaadhanaa jedhanii. Yoo deemte immoo naa kadhachiisi nana mana nan fayya waan ta'eef jettee dhuguma dhugaa waaqayyooti dhufee asitti kadhachiisee fi harka kiyya irratti raajiin harka koo qabatanii akka harka ishiitti naaf kadhatanii roona si gadi ba'ee dawwaluu fi ani fayyeeraa waan ta'etu ba'aa wayinarraa bu'ee deemaa jira luka kiyyaani jettee waaqayyo isa miila isiniif kennee caba umurii malee nama oolchu kana waaqayyoon naa galateeffadha. Haleluuyaa. Bakka buutanii isheedhaaf kadhachiistanii achirraa akkuma namni waaqayyoo si kadhataniif isheen fayyadattee isinii bilbilte jechuudha. Eeyyee asii ba'ee sa'aatii 6tti jimaata jechuudha. Asii ba'ee yeroo dawwaluu fi akka miiciiftaa inni lakki ciisaan jiru. Ani beeku akka hirribatti narratti lafa dheessanii booda ani fayyaadha. Dhiitanis narra jiru deemaa jira hojjetulee boroo hojiin galaa itti. Hojiidhaan misaa sa'aatii 6tti nyaachuuf galtee cabde laala. Waaqayyoo immoo oolchaadha. Kana duras immoo geeta hojjetti. Gubbaarraa mataa ishee irratti lafa dha'ee yeroo sanaa dawwalte isa jira namni waaqayyo bakka jirutti dawwalinaa kadhachiis mana yaalaan dhaqwan inni du'an oolche Yesuusidha jette fermuun mataa ishee irratti lafa dha'ee jechuudha. Seexanni waan salphaan guyyaadhaan nu balleessuu yaada garuu inni nu oolche Yesuus oolchaadha waan ta'eef oolteerti obboleettiin koos biyyi koo dhaloonni koos oolaniiru waaqayyo amma jaajisan wangeelaan ibidda wangeelaatiin nama san seenee waaqayyo lafa ulfinaa akka godhuuf harka keessan qaba gara arsiitti achi qaba seexana hamaa humna guddichaan achirra taa'ee hojjechaa jira waan ta'eef waaqayyo lafa san lafa boojuu akka godhuuf nuuf kadhadhaa waaqayyoon isinaa eebbisu eebbifamaa ulfaadha.